Akkam jirtu daawwattoota Azirraa Miidiyaa Neetwork kun sagantaa galaa dhalootaati. Galaa dhalootaa keenya har'aa tokko jennee kan jalqabne magaalaa Finfinnee jamoo tokko mana barumsaa Burqaa Waayyuu keessattidha jechuudha. Burqaa Waayyuu keessatti galaan dhalootaa maali kan jedhu seensa godhannee kan kaane ogbarruudha. Ogbarruun gosa lama jira. Ogbarruu barreeffamaa fi ogbarruu afoolaa. Qabiyyee afoolaatiin mana barumsaa kana keessatti kan karaa barattoota Burqaa Waayyuu fi barsiisota isaaniitiin dhaloota dhalootatti dabarsinee asiin geenyeerraa biraan hafnu jechuudhaan carraaqqii guddaa keessa darbanii kan hojjechaa jiranii nu hordofaa nu waliin turan affeerraa keenya. Maqaan koo Ramadaan Muhammad Hussein jedhama. Amma abbaa gadaa Booranaa ta'ee eebba Booranaa kan ibsudha. Saniin dura garuu waa'ee Booranaa xiqqoo nan kaasa. Innis Booranni sirna gadaa keessatti seenaa guddaa kan qabuu fi isa hangafaa ta'ee innis durirraa kaasee hanga ammatti gufuu hunda dandamatee kan jirudha. Naaf kolcha. Naaf kolcha. Arraan nagaa. Bobbaan nagaa. Barri nagaa. Waareen nagaa. Waariin nagaa. Eeddi nagaa. Reerri nagaa. Kuusi nagaa. Raabni nagaa. Yaa'i nagaa. Kubbiin nagaa. Ijoolleen kuchuu nagaa. Dirreen nagaa. Dirreen dirrii liban nagaa. Liban golboo diidii nagaa. Turaa saanan nagaa. Saakuu waasuun nagaa. Kana hojii inangaa kan hafe waqtiin taaguutu. Maqaan koo Ayman Ahmadin jedhama. Ani abbaa gadaa Gujii kan mana barumsaa Burqaa Waayyuuti. Dura kan isin yaadachiisuu barbaadu akkuma beekamu Oromoon Gujii Oromoo hangafaa ta'ee kan aga ammaatti sirna gadaa kana rakkoo gurguddoo ta'an dandamatee kan hamma ammaatti ittiin bulaa jirudha. Amma gar kan isin eebbisu eebba Oromoo Gujiiti jechuudha. Ati waaqi ardaa, waaqi abbaa, kama'ee bokkoo, kadibbee dhungoo, kagarba aanoo, waaqa Gujii gurraacha ati nu dhaga'i. Dhageettu nu awwaaddu. Ka olii olitti nu hanqisi. Ka gadii gaditti nu hanqisi. Sadallaa lamaan achumatti nu hambisi. Barri nagaya. Bariin nagaya. Maatiin nagaya. Kan fuudhu nagaya. Kan heerumtu nagaya. Ilmi nagaya. Intalti nagaya. Manni barumsaa Burqaa Waayyuun nagaya. Ijoolleen keeyya nagaya. Dabballeen nagaya. Raabni nagaya. Dooriin nagaya. Uchumti nagaya. Bobbaan nagaya. Tissee ooliin nagaya. Ilmaa gaadiin nagaya. Sabboo goonaan nagaya. Gooroon Oromoo teenyaa martinuu nagaya. Sabbata dansaa olaa horaa bulaa deemana. Tole ani maqaan koo Kakuu Kumarraan jedhama. Abbaa gadaa Tuulamaa mana barumsaa Burqaa Waayyuuti. Gidduutti kan isin yaadachiisu barbaadu
tuulamaan akkuma Gujii fi Booranaa sirna gadaa qabatanii kan jiran yoo ta'u, tuulamaan amma kan argamanii naannoo amma jiraannu kana keessa yoo ta'u, asuma manni barumsaa burqaa wayyus tuulama keessatti argama jechuudha. Amma kanaafiyyuu eebba tuulamaa sin eebbisa. Hayyee waaqa uumaa waaqa uumamaa waaqa burqaa haroo walaabuu waaqa sagaltama garbaa waaqa salgan booranaa waaqa torban baarentumaa waaqa bokkuu gurraachaa waaqa ciicootu gurraattii waaqa caffeetumaa waaqa shanan gadaa oromoo nagayaan nu oolchite nagayaan nu bulchi nagayaan nu bulchite nagayaan nu oolchi kan faatiin lafaan lolte kan sammuu waaqaan lolte nurraa qabi irraa gora nu oolchi dogongora nu oolchi hamaa nurraa qabi tolaa nutti qabi xiqqaa nu guddisi guddaa nu mul'isi waan qabnu nu bulchi rooba nagaya nu roobi bara nagaya nu baasi gadaan roobaa nagaya barri quufaa gabbina Maqaan koo Baayisaa Guutaa jedhama. Kan baradhu mana barumsaa burqaa waayyuu sadarkaa tokkoffaa lakkoofsa 2 baradhaa. Amma kan isiniif dhiyeessu walaloodha. Mataa duree walaloo koo yaala fe'aa dachee maaloo maal si goonee jedha. Yaala fe'aa dachee dandeessuu hundumaa gurra kee as qabimee waan tokko sitti hima. Kan garaa koo ture komii kumaatamaa gaafii koo deebisnaan sitti naraamarrama. Si faarsaa yeroo ture bokkaafaa qabannee ititti hunannee waadaan nyaattu jennee hedduu si abdanne har'a maaltu taanan walirratti kaane. Akkas jennee miti kan si faarsaa turre waaqa saganneen siinsitti aansinee dacheeniitii waaqaa jennee si waammannee waa'ee iyya keenyaaf gurra qabda seenee. Jaartii garaa margaa irri kee midhaanii jala balleetti koo jalli kee bishaanii nutoos hin tuffanne akka warra kaanii ati muqaanessuun kee maaluma dhufnaanii. Akkas jechaa tureem dachee yaadinqitu yoo sooressa nyaatte yeessa hin jibbitu qabeenya silaaltee qomoon nama filtu gaafa akkasiin jedhu maaf garaan hin laaftu. Amma kana booda si faarsuun gaafee nagaayyuu sin gaafu otoo maaltu dhufe gaafa sirraa deemus nyaara koo guduunfee si wajjin jiraachuu yaadutti fufe. Yaala fadhagayii dhimma sirraa qaba gaafii tokko miti kumaataman qaba sammuu koo xaxamee eessarraan jalqaba anoo gaafiin qaba kan barii barraaqaa iyyus banqaraa'us eessa baakoon dhaqa. Gaafii hedduu keessaa kan garaa koo raasu gootota fixee warreen ani faarsu walirratti nyaatte hangafaaf quxisu qarxamsitee nyaatte sinoomtuu sin qubsu naan deebisku taanan gonkumaa sin dhiisu waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Ani maqaan koo Simeeraa Lammaa jedhama. Kanan dhufee mana barumsaa burqaa waayyuu sadarkaa tokkoffaa lakkoofsa 2 kutaa 6ffaan baradha. Ani maqaan koo Eebbisee Kabbadaan jedhama. Kanan baradhu kutaa 6ffaadha. Manni barumsaa koo mana barumsaa burqaa waayyuu sadarkaa tokkoffaa lakkoofsa 2. Tole ani maqaan koo Jiituu Gazaan jedhama. Kanan dhufee mana barumsaa burqaa waayyuu sadarkaa tokkoffaa lakkoofsa 2rraadha. Amma kan nuti asitti argamne faaruu kabajaa artist Alii Birraa faarsuudhaaf kan nuti dhufne immoo miidiyaa Dabballee irra. Aabaa jennee kaanaa kan maan jalqabnaa afaanuma keenyaan katabnee dubbisna. Afaanuma keenyaan katabnee dubbisna. Aabaa jennee kaanaa kan maan jalqabnaa afaanuma keenyaan katabnee dubbisna. Barachaa barsiisaa qubeedhaan jalqabna wallaalli haa baduu katabnee dubbisna. Wallaalli dukkanaa ija qalbii doomsa barnoota filannaa isa jiru ibsa. Aabaa jennee kaanaa kan maan jalqabnaa afaanuma keenyaan katabnee dubbisna. Afaanuma keenyaan katabnee dubbisna. Qonna babal'isaa warshaa jajjabeessaa waan jireenyaaf tolu hunda argamsiisa. Baraanaa isa waliif himnee walirraa barannaa. Aabaa jennee kaanaa kan maan jalqabnaa afaanuma keenyaan katabnee dubbisna. Afaanuma keenyaan katabnee dubbisna. Xiqqaaf guddaan keenyas gaafa siifatti baana afaanuma keenyaan ijoollees barsiifanna. Ayyoo atis ka'ii addiidhaas dammaqsi abboo atis ka'ii obboloos bobbaasi. Aabaa jennee kaanaa kan maan jalqabnaa
afaanuma keenyaan katabnee dubbisna. Afaanuma keenyaan katabnee dubbisna. Martinuuni barra qubee haa kukkuullu wallaalli roorroodhaa haa barru namu. Yaada walii hiruun beekumsa bal'isa. Aadaa abboota duriis kan ammaatti cimsa. Abaa jennee kaana kanumaan jalqabna. Afaanuma keenyaan katabnee dubbisna. Afaanuma keenyaan katabnee dubbisna. Qonna babal'isaa warshaa jajjabeessaa waan jireenyaaf tolu hunda argamsiisa. Abaa jennee kaana kanumaan jalqabna. Afaanuma keenyaan katabnee dubbisna. Afaanuma keenyaan katabnee dubbisna. Waan nu dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Harkafni akkam jirtu kabajamtootaaf daawwattoota keenya TV Golee Walaabuu. Ammas durri keenya muummicha burqaa irraa isiniif qabannee isiniif dhiyeessina. Oduu waliin Anuunaaq Salamoonii dursa hangafoota oduu. Barnoonni gadaa aadaa fi safuu keenya nu barsiisaa jira jechuun barattoonni mana barumsaa burqaawayyuu ibsaniiru. Muddee 26 bara 2016 guyyaa dubartoota haala gaarii ta'een guutummaa addunyaatti kabajameera. Mana barumsaa burqaawayyuu keessatti qabeenya mooraa keenya kunuunsuu fi qulqullinaan qabachuu akka qabnu dhaamameera. Amma gara babal'ina oduutti isiniif ceesisna. Barnoonni gadaa aadaa fi safuu keenya nu barsiisaa jira jechuun barattoonni mana barumsaa burqaawayyuuf ibsaniiru. Gabaasa dabalataaf Alfaa Muluqan. Barnoonni gadaa barnoota sirna gadaa akka uummanni Oromoo baratuuf kalaqamedha. Barnoonni kunis erga jalqabee waggoota 4 lakkoofsee jira. Waggoottan kana keessattis barattoonni mana barumsaa keenya aadaa fi safuu keenya nu barsiisaa jira jedhanii. Barnoonni gadaa kun kan bulchiinsa sirna gadaa isa gulantaan qoqqoodamee jiru, isa safuun badhaadhe, isa bu'uura sirna dimokiraasii ta'e barsiisa. Barattoonni kunneenis yaada isaan TV keenya Golee Walaabuutiif kennaniin nuti erga barnoonni kun eegalee jijjiirama baay'ee ofirratti argaa jirra. Akka fakkeenyaatti kaasuudhaafis achii dhuftee keenya aadaa keenyaa fi gulantaa keenya barachaa jirra jedhaniiru. Walumaa galatti barnoonni gadaa kun erga uumame nuti hundumti keenya waan baay'ee of keessatti ilaalaa jirra jedhanii jiru. Muddee 29 bara 2016 guyyaa dubartoota haala gaarii ta'een guutummaa addunyaatti kabajameera. Gabaasa dabalataaf Seenaa Lammisaa. Guyyaan dubartootaa yookiin gabaabumatti International Women's Day jedhamuun kan beekamu sochii mirga hojiirraa kan jalqabe yommuu ta'u, dhaabbata biyyoota gamtoomaniin yookiin UN'n beekamtii guyyaa qabudha. Tokko jedhee kan eegale bara 1928 keessa ture. Gaafas dubartoonni 15,000 daandiiwwan magaalaa New York irra sa'aatii hojii fooyya'aa kaffaltii dabalataa fi mirga filachuu gaafachuun hiriira bahan. Waggoota tokkoon booda paartiin Sooshaalistii Ameerikaa guyyaa dubartootaa biyyoolessaa isa jalqabaa labse. Guyyichi idila addunyaa akka ta'u yaada kan dhiyeessite dubartii ogeettii
sooshaalistii fi mirga dubartootaaf falmitu Kilaaraa Zeektiin jedhamuun turte. Yeroo jalqabaaf bara 1911tti Oostiriyaa, Deenmaark, Jarmanii fi Siwiizerlaanditti kabajame. Guyyichi ifatti kabajamuun beekamtii kan argate bara 1975tti yeroo UN guyyicha kabajamu eegaledha. Dhaadannoo kabaja guyyichaa jalqaba UN bara 1996tti beeksisee kan darbe jajjabeessinaa egereef karoorsina kan jedhu ture. Guyyaan dubartoota addunyaa dubartoonni hawaasa siyaasaa fi dinagdee keessatti gaheen qaban eessarraa ka'ee akka as ga'e kan ittiin yaadatamudha. Kanumaan wal qabatee ayyaanni kun akka mana barumsaa Burqaawayyuutti muddee 29 kabajamee darbeera. Mana barumsaa Burqaawayyuu keessatti qabeenya mooraa keenyaa kunuunsuu fi qulqullinaan qabachuu akka qabnu dhaamameera. Gabaasa dabalataaf Alfaa Muluqan. Mana barumsaa keenya Burqaawayyuu keessatti jijjiiramoonni adda addaa taasifamanii jiru. Haa ta'uyyuu malee jijjiiramoonni kunneen kunuunsaa fi eegumsi hin jiru taanaan galma akka hin geenye dhaamameera. Kanaafis barattoonni hundinuu jijjiiramoota kanneen akka gamoo haaraa fi wantoota achi keessatti argaman naannoo lafa odaa bakkeewwan bishaan fa'i barataan hundumtuu akka kunuunsu dhaamamee jira. Kanaafis waliin taanee hojjennes jijjiiramoonni nuti har'a mooraa kana keessatti agarru hundinuu galma ga'a itti fufa bareeda jedhamee jira. Egaa oduu arrabsini qabanne kana fakkaata waan nu dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa horaa bulaa deebanaa. Maqaan KBC Kabbadaa jedhama. Kanan baradhu kutaa ja'affaadhaadha. Manni barumsaa kun mana barumsaa Burqaawayyuu sadarkaa tokkoffaa lakkoofsa 2 amma kan isiniif dhiyeessinu mammaaksadha. Tole, maqaan koo Jiituu Gazzaan jedhama. Kanan dhufe mana barumsaa Burqaawayyuu kanan baradhu kutaa ja'affaadhaadha. Kan amma isiniif dhiyeessinu mammaaksadha. Mammaaksini tokkoffaan hodhu jennaan diddee lafa keenyaan hatti. Ergaan oduu durii kanaa tuffiidha. Yommuu kabajaan kennamuuf diddee kan lafa taa'ee hatti. Ol ka'an malee ka'anii waan fudhatanii. Ergaan mammaaksa kana waan tokko qusachuutu nurraa eegama yookaan immoo ol kaawwachuutu nurraa eegama. Ijoolleen hamtuun yoo nyaataaf waaman ergaaf jettee diddi. Ergaan mammaaksa kanaa yommuu nyaataaf waamanii ergaa wanta didduufu ergaaf jettee diddi ajaja dhiisu. Osoon kolfuu gubadhe jette akaayin ergaan mammaaksa kana
obsa agarsiisa. Harki dabareedhaan wal dhiqxi. Ergaan mammaaksa kanaa wanti hundumtuu ajajaan ta'uusaa yookaan dabareen ta'uusaa. Quncee wargargaartee arba'iiti. Ergaan mammaaksa kanaa tokkummaatii yoo hojjenne iddoo guddaa ga'uu dandeenya. Hantuunni haadha ishee jalatti gumbii uruu barti. Ergaan oduu durii kana ijoolleen maatii fakkaachuu isaanii. Waan dhaggeeffatanii guddaa galatuma. bara durii hantuutaa fi leenca turani. Achumaan hantuunni leenca rafee argite. Achumaan hantuunni suni leenca irratti taphachuu eegalte. Dabbasaasaa keessa galtee hin taphattiyu. Eegeesaa keessatti deemtee hin taphattiyu. Achumaan leenci suni irribaa ka'ee nyaachuuf gale. Achumaan ifa manaa godhu ittiin deebi'u jetteen hin boosseem. Achumaan hantuunni sun baay'eetti dhaga'ames leenci suni na nyaachuuf jette. Achumaan leenci suni nyaata isaa barbaachuu deemu hattuun qabee mana hidhaasaa galcheen. Achumaan iniyyee. Achumaan hantuunni suni daftee dhuftee mana hidhaasaa keessaa baasteen. Achumaan leenci suni baay'ee gammade, baay'ee sitti dhaga'ame. Waan isheerraa balleesse baay'ee sitti dhaga'ame. Ifa manaa godhii ani waan xiqqoo natti fakkaatteetii jedheen isheen ginii mana hidhaasaa isa keessaa baasteen. Achumaan leenci suni wajjin taphachuu eegalte. Hantuunni sunis leenci sunis walumaan taphachuu eegalen. Ijoollee isinii waan hantuutaa fi leenca godhee
baruu qabdu. Antunni waan rafee itti fakkaatee miti itti taphachuu eegalte eegarraa isaa dabbasaa isaa kaasaa keessa galtee taphachuuti ishee malee isa rafee hin daawwanneeyyu yookiin hin arganneeyyu ilaallee jashitiin achumaan leencu sun irribaa ka'ee nyaachuuf gale ifa manaa godhu ittiin deebi'u jettee achumaan leencu suni nyaata isaa barbaachuu adeemu hin midhame yookiin mana hidhaa isaa keessa mana hidhaa galee hattuun qabdee jechuudha. Achumaan iniyyee antunni suni daftee dhuftee eega isarraa baatee isa midhame yookiin isa hidhameen ilkaan ishiitiin biccircirtee mana hidhaa isaa keessaa baastee ijoollee oduu durii kanarraa waan barattuun isini namni rafee jettanii waan nama ajaa'ibse kaawwachuu dandeessu jechuudha. Isini galee miti namarraa barachuu dandeessu hiriyaa keessan wajjin waan guddaa wajjin ta'uu isinirraa eegama. Isini galee miti ijoollee oduu duriin koo kana fakkaata nagaan oolaa deemaa taphadhaa. Shoo.